Fayyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo chaanaalii Abdii Inspire nagaan isiniif haa ta'u. Egaa akkam jirtu tole egaa maatii keenya kan hin ta'in sabskraayibii gochuudhaan akkasuma all notifiikeeshinii godhuudhaan maatii keenya akka taatan abdii guddaan qaba. Egaa guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuu barbaadu barnoota guyyaa har'aan isiniif kennuu barbaadu baay'ee barnoota barbaachisaa ta'edha jechaadha. Akkas jechuun namni kamiyyuu yoo fedhii waa tokko barachuu qabaate fedhii laanguweejii fakkeenyaaf fedhii afaan Oromoo barachuu Ingiliffatti kan hiikame afaan Oromoo beekaa garuu immoo Ingiliffaa hin beeku yoo ta'e karaa salphaa appilikeeshiniin baay'ee nu barsiisuu danda'u. Appiin baay'ee nu fayyadu ni jira jechaadha. Appii kana pileestoorii irraas daawunloodii godhuu dandeenya. Pileestoorii irraatii daawunloodii gochuu yoo dadhabne immoo diskiripshinii yuutuubii kiyyaalaa kan koo kanarra isiniif hin kaa'a. Daawunloodii gochuu dandeessu jechaadha. Liinkii sana qofa cuqaasuudhaani daawunloodii gochuu dandeessu. Akkasuma yookiin immoo telegiraamii korra telegiraam chaanaalii korra isiniif kaa'uu nan danda'a jechaadha. Telegiraamii korra seentanii argachuu dandeessu jechaadha liinkii kana. Kana booda karaa salphaa daawunloodii godhachuu dandeessu jechaadha. Kun telegiraamii kiyyarra isiniif kaa'inaan seentanii daawunlood godhachuu dandeessu. Karaa salphaa Ingiliffaa afaan barachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf carraa guddaadha kuni. Baay'ee kan namatti toludha. Namoonni hedduu yeroo baay'ee maallaqa hedduu baasaniiti kan isaan afaan baratanii garuu appii kanaan karaa salphaa barachuu jechuun baay'ee qalaalidha. Kanaaf telegiraamii irratti Abdiin Inspire jettanii telegiraamiin kiyya isiniif fida. Akkasuma amma gara appilikeeshinii sanaattis ceena jechaadha. Appiin sun maal fayyada kan jedhu. Egaa appiin kuni fakkeenyaaf kunoo keessa seeneen sin agarsiisa. Learn speak English kan jedhu kana kun argaa jirtu speak English kan jedhu kana. Egaa afaan Ingiliffaa barachuudhaaf yeroo tokko jalqabarra kan jiru cuqaastu haala barbaaddaniin appii kana fayyadamuu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf nagaa wal jijjiiruudhaaf nama lammiin biyya biraatii tokko fakkeenyaaf nama Ingiliffaan nagaa wal jijjiiruu duukaa barbaaddan tokko fakkeenyaaf jalqabarratti cuqaasuu dandeessu. Conversation kan jedhu kana jalqabarra kan jiru kana cuqaastu jechaadha. Haala kanaan fakkeenya kanaan isiniif kaa'aa deema jechaadha. Ilaaluu dandeessu. Akkaataa kanaan akka nuuf galutti jechaadha. Fakkeenya shamaraaf dhiiraatiin taa'ee jira. Haala kanaan argaa jirtu. Akkasiin barachuu dandeessu jechaadha. Kun egaa guutummaan isaa bukaabularii isa jedhamu sanarraati kan dhufe jechaadha. Kanaaf kitaaba bittanii fayyadamuurra appii kana karaa salphaa daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu. Baay'ee guutummaa isaa qaba jechaadha. Konverzeeshinii kuni nagaa wal jijjiiruu kana magaalaa kamirra akka jirtu eenyu akka taate maal akka hojjettu waan hunda qaba jechaadha kuni. Guutummaa guutuutti qaba. Kanaaf baay'ee appii fayyadudha. Tokko kana ilaallee jirra. Mi'a magaamas bu'aan isaan itti aanuma maali kan jedhuuf dudduuba deemnee ilaallu. Egaa inni lammaffaa kun immoo bakka bittaa fi gurgurtaa wayiitti. Fakkeenyaaf mana suuqii wayii deemtanii amma magaalaa guddaa deemtanii osoo carraan isiniif ta'e chaansii yookiin diivii argattanii karaa salphaa ji'a tokko keessatti barattanii xumuruu dandeessu kana. Kanaaf maallaqa tokko malee isin baratanii xumurtanii gaaffii qormaataaf isinii dhiyaatu deebisuu dandeessaniinaan dhimmi isinii carraa sanatti fayyadamuu hin dandeenyeef hin jiru jechaadha. Kanaaf kun akkatti waa binnu waa gurgurru. Wanta hundadha kun. Guutummaa isaadha. Kunillee amma xumuraatti jechoota hedduu qaba. Argaa jirtu. Amma inni baay'atu. Baay'ee chaansii ariifiidha kuni. Tootaalii kunoo hedduudha jechaadha. Kana ilaaluu dandeessu. Kunillee baay'ee isin fayyada. Kanaaf isteeppii isa taanutti ceenee ilaalla ammallee. Kanaaf kanallee fayyadamuu dandeessu jechaadha. Appii kanaani itti aansee man tamaariitti mana keessatti argaa jirtu. Maal odeessuu dandeenya?
haala kamiin odeessuu dandeenya kan jedhu kana keessa seentaniillee conversation kan jedhu kana cuqaastu. So kunoo haala kanaan ilaaluu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf nam tokko mana keessatti nama afaan Ingiliffaa dhaga'u tokkoon duukaa dubbachuudhaaf dirqama isa barbaachisaa. Haala kanaan kun arguu dandeessu. Ilaalaa jirtu. Argitanii wanti hundi jira jechaadha. Asirraa barachuu dandeessu. Irraa bareechitanii. Kanaaf namoonni fedhii qabdanii appiin kun baay'ee appii bu'aa guddaa qabudha. Isinittiin himaa appii kana fayyadamaa. So xiqqoo guddaan jedhu barreeffama dubbisaa beektu taanaan fayyadamaa bakka appii kana. Dhuguma fedhii Ingiliffa baruu qabdu taanaan appii kana fayyadamaa. So next step itti aanu ammas isinitti agarsiisa. Steppiin itti aanu immoo bakkee hoteelota garaa garaatti haala kamiin Ingiliffa fayyadamuu dandeenya. Kanas conversation jechuudhaan seentu. So ilaalaa hoteelota garaa garaatti appii akkamiin afaan kana baruu dandeenya salphaa kan jedhu argaa jirtus shamaraa gaaffii wal jijjiiraa jiru jechaadha. Gaaffiif deebiitiin haala gaaffiif deebiitiin barataa deemtu jechaadha. Kanaaf guutummaa guutuutti ji'a 3 caalaa isinitti hin fudhatu. Ji'a 3 keessatti kana xumurtan jechuun isin afaan bartan jechuun onlaayinii irraa biizinesii hedduu hojjechuu dandeessan jechaadha. Sababiin isaas biizinesii hedduutu jira onlaayinii irra. Tiraansileetiin qofaa. Kanaaf afaan jijjiiruutiin biizinesii hedduu hojjettu. Akkasuma immoo biizinesii guddaa osoo hojjettanii afaan kanaan irree namoota gara biizinesii keessanitti affeeruu dandeessu. Gara biizinesii keessanitti kaadhimmachuu dandeessu namoota. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Eessa akka deemtan illee hin beekamu. Egaa hoteelota ilaallee jirra. Akkasuma immoo hiriyoota haaraa duukaa gaafa wal barru hiriyaa jaalalaa duukaas haa ta'u hiriyaa fee duukaa kanallee ilaaluu dandeessu. So hedduu qabaa. Kan hunda ilaalaa gaafa wal barru akkamiin wal barraa akkamiin wal duukaa haasa'uu dandeenya ilaaluu dandeessu. So bakka baay'ee haala namatti toluunidha jechaadha. Haala namaa galuu danda'uun appii qophaa'edha. Adoonnoo ani appii kanarratti fayyadamuu qabdu. Appii kanatti fayyadamtanii waan ajaa'ibaa hojjechuu qabdu hin jedhan. Ingiliffa bakka sirriitti bartu bakka. Kanaaf baay'ee appii barbaachisaadha. Har'aaf kanan qabadhe isiniif dhiyaadhe. Kun guutummaa isaa ilaaluu dandeessu. Mana hakiimii gaafa deemtan illee karaarra gaafa deemtan illee bakka kallattii wanta hunda. So please appii kana daawunlood godhaatii fayyadamaa. Kanaaf kana fakkaata. Yoo isinitti tole chaanaalii koo subscribe godhaa. Barnoota babbareedoo akkasii argattu. Egaa sheerii gochuun dagatinaa galatoomaa turtii gaarii.